Itoophiyaan biyya sabdaneettii fi afdaneettii taatee osoo jirtu hojiiwwan sirnoota darban keessatti hojjetamaa turan dhugaa jiru kana kan ibsan osoo hin taane seenessa qeenxee fiixee tokko qabate qofaatu ture. Kana sirreessuufis mootummaan jijjiiramaa Itoophiyaan biyya saboota sabilammootaa fi uummattoonni aadaa afaanii fi duudhaa garaagaraa qaban wal danda'uun keessa jiraatan waan ta'eef sirna kana hunda hammatu diriirsuuf hojiilee hedduun hojjetamu itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Dirree Dhawaa obbo Ibrahim Yesuuf himaniiru. Kana dura gaa paartiin ture akkuma beektutti paartii EPRDF yookaanis paartii Addawaawii jedhamu naannolee afurraa kan bakka bu'e jechuudha. Sabaaf sablammii biyya kana hundaa kan hin hammanne irra guddaan gariin isaanii bifa qixa taheen waa'ee biyya isaaniitii irratti yookaanis adeemsa biyya irratti siyaasa biyyaa irratti walqixa teessoo irra ta'anii murtii kan kennaan turre. Kana diiguudhaan gaa paartii sabaaf sablammiin biyya kanaa hundi itti hirmaattu namuuf walqixa tahee hundeessuudhaan paartiin badhaadhinaa kan jalqabe jechuudha. Sirnoota darban keessatti naannoleen tokko tokko akka deeggartootaatti ilaalamaa turan kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Somaalee obbo Mohammad Shaalleeti. ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ ህገ መንግስቱ እውቅና ቢሰጣቸው ለብሔር ብሔረሰቦችና erga Addawaawwiin dhufe sabootaaf sablammootaa fi heerri mootummaa beekamtii kennullee naannoleen ofiin of bulchuu danda'u yoo jedhames qabatamaan hojiirra oolaan turre. Naannolee tokko tokko deeggartoota jedhamanii bakka bummaatiin bulaa turan jijjiiramaan as garuu naannoleen hundu mirga murteessummaa walqixa argataniiru. Paartiin badhaadhinaa Dimookiraasiin Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuuf paartiilee dorgomtootaas akka caasaa mootummaa keessa galanii gahee isaanii bahuu akka danda'an paartii taasise ta'us himaniiru. ለውጡ ወደ ጀምሮ ፖለቲካ ላይ ሐሳብ አለኝ jijjiiramaan dura qaamoleen nama dhuunfaas haa ta'u gareen yaada fayyadu qaban biyya baasaa fi kanneen afaan ammoo mana sirreessaa akka galan taasifamaa ture. Jijjiiramaan booda garuu qaamoleen yaada biyya fayyaduun qaba jedhan hunduu biyya isaanii galanii yaada qaban akka karaa nagaa tarkaanfachiisan waamichi dhiyaateera. Kanaanis biyya isaanii galanii yaada isaanii karaa nagaan ibsachaa kan jiran jiru. Kana malees caasaa mootummaatti makamuun kanneen aangoo murteessummaa argatanis ni jiru. Paartichi biyyattii hiyyummaa keessaa baasuuf hojii xiyyeeffannoon hojjechaa jiru keessaa tokko damee qonnaa irratti riifoormii taasisuun jijjiiramni olaanaan argamuus ibsameera. Hiyyummaa balleessuudhaaf keessaafuu kabajamoo pirezidaantiin paartii keenyaa Dr. Abiy inisheetivii inni eegaleen biyyi keenya nama hedduu qabdi, lafa bareedduu qabdi yookaanis lafa qonnaaf mijaawaa qabdi. Kana sirriitti fayyadamuudhaan qamadii biyya keessatti oomishuudhaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti wanti eegalamee seenaa guddaadha yookaanis taarika guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Inisheetivii gara biraatiin ammaas gara leemaa turrufaatiitiin akkasumatti immoo giriin leegaasiidhaan addunyaan kan dinqisiifatte jechuudha. Oomishaa fi oomishtummaa lammiilee biyyattii guddisuuf mootummaan jijjiiramaa xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jiraachuu kan himan ammoo afyaa'ii mana maree magaalaa Dirree Dhawaa aadde Fatiyaa Adam yoo ta'an yaadama qonni baadiyyaa qofatti beekama jedhu cabsuun paartiin badhaadhinaa jiraattonni magaalaas lafa xiqqoo mooraa isaanii keessaa qaban irratti akka oomishan taasisuun jijjiiramni olaanaan argamuu ibsaniiru. ምርትና ምርታማነታችን በማሳደግ የበጋ ስንዴዎችን በማሳደግ oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuuf oomisha qamadii bonaa guddisuu kana qofa osoo hin taane lammiilee baadiyyaas ta'ee magaalaa jiran oomishtummaa irratti akka hirmaatan taasifamuun danda'ameera. Dur qonni baadiyyaa qofatti beekama ture. Amma paartiin keenya yaadama kana cabseera. Jiraattonni magaalaa lafa xiqqoo qaban irratti qoosxaa, timaatima, qullubbii diimaa akkasumas qaaraa akka oomishan taasifameera. Kanaan dura magaalattii furdisni loonii beekamaa miti. Kana irrattis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Jijjiirama qabeenya qilleensaa addunyaa rakkisaa jiru to'achuuf Itoophiyaan jijjiiramaanas sagantaa ashaaraa magariisaatiinis hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa jiraachuun bu'aan paartichi galmeessise keessaa tokko akka ta'es itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Dirree Dhawaa obbo Ibrahim Yesuuf dubbataniiru. Waggoota dabran kana keessatti biqiltuu biliyoona 40 biyya kanatti dhaabuun seenaa biyya kanaa keessatti seenaa guddaadha. Kun akka addunyaattis hoggaa laallu seenaa sirriitti galmaa'ee biyya keenya maqaa waamsisee maqaa wal qabsiisee